Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Horni Miidiyaa. Odeeffannoo guyyaa har'aaf jennee qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhumaatti akka nu hordoftan gamanummaan isin affeerra. Kun Horni Miidiyaadha. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti daawwannaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Wallagga keessatti taasisanii fi dhimmoota biroo qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti akka nu hordoftan gamanummaan isin affeerra. Gootonni kaleessa uummataaf qabsaan har'a nuyi utuu wal waraanuu utuu arganii deebi'anii du'uu filatu jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed godinaalee Wallaggaa daawwataa jiran. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed guraandhala 18 ganama kaasuun godinaalee Wallaggaa daawwataa jiran. Abiy kaleessa daawwannaa isaanii qeellamirraa kan jalqaban yoo ta'u achittis Wallagga lixaa har'a immoo godinaalee Wallagga bahaatti ce'uun Naqamtee fi gammoojjii dhidheessaa keessatti hojiiwwan misoomaa daawwataa jiran. Abiy kaleessa hojii ijaarsa jallisii bishaanii qeexoo Wallagga lixaatti argamu irratti haasawaa isaan bal'inaan waa'ee nagaa dubbatan. Godinaalee Wallaggaa keessatti gootonni hedduun mirgi sabaa akka kabajamuuf qabsaa'uu ibsanii Abdiisaa Agaa, Abishee Garbaa, Oliiqaa Dingilfaa faayidaa sabaaf qabsaa'anii jedhanii har'a garuu ilmaan obbolaa utuu walitti dhukaasanii yoo argan gootowwan kun deebi'anii du'uu filatu jedhan. Misoomni naannoo akka fooyya'uuf nagaan barbaachisaadha kan jedhan muummeen ministeeraa Abiy Ahmed namoonni naannoo nageenyaa naannichaa mirkaneessuuf misooma akka itti fufuuf gaafataniiru. Manni kun qabsoodhaan hin beekamu. Qabsoo biyya keessaa, qabsoo naannoo isaa keessaa duwwaa osoo hin taane bakka rakkootti, bakka barbaachisaa ta'etti biyya alaas qabsaa'ee jira. Abdiisaa Agaa hundi keenya hin beeknu. Biyya orma kan rakkisaa beef ummata koo obbolawwan koo rakkistan fedhii biyya koo daangeessitan kan jedhu irraan malee waa'ee diinaaf meeshaa ta'anii fedhiif faayidaa ummataa dabarsanii kennuuf hin turre. Har'a Abishee Garbaa Oliiqaa Dingil ol jedhanii soo ilaalan barri ijoolleen obbolawwan ta'anii mari'achuu dadhabanii hiree isaanii hiree uummata isaanii diinatti dabarsanii kennaa jiru kan jedhu kan osoo arguu danda'an du'a lammaffaa hawwadhee yaada. Abbootiin keenya qabsaa'anii jiru. Abbootiin keenya aarsaa kaffalanii jiru. Bu'aan aarsaa sanaa laga kana misoomatti jijjiirudha. Bu'aan aarsaa sanaa bakka hanqinni jirutti, bakka rakkoon jirutti, bakka waliigalteen hin jirretti ta'anii mari'achuudha. Jarris qabsaa'anii aarsaa ta'anii nus osoo teenyee mari'achuu dandeenyu aarsaa bu'aan qaban bitaa mirgaa kaffaluudhaan mana tokko ijoollee ishee asiif asiin dhabdee harmee boosu sanaaf si gaa boqodhu jechuun yeroon isaa ammanatti fakkaata. Gama kootiin bara dheeraa booddee as deebi'ee isin arguu danda'uu kootti naannoo kanatti misoomni akkasii jalqabamuusaa kooyidarri baadiyyaa kooyidarri magaalaa jalqabbiitti xiqqoo mul'achuunsaa ummanni keenya gammadee wal hammatee wal simachuusaa gammachuu addaatiin ilaala. Garuu yeroon osoo hin darbin halkanii guyyaa hojjennee seenaa keessa turre sana waan jijjiiru bu'uurarraa hojjechuu akka dandeenyuuf qalbii jijjiirrachuu obsaan dubbii ilaalu adeemsi keenya miidhaan ni fide laphee guutuudhaan laphee qulqulluudhaan qorachuu danda'u wal tuffachuu wal cabsuu wal hanqisuu keessaa baanee wal utubuu akka dandeenyu hundumti keenya gahee keenya taphachuu akka dandeenyu keessattuu abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa beektoonni nu gahaa bakka hanqinni jiretti mari'annee hiikuu dandeenya. Kana booddee kan nu barbaachisu waliin taane misooma fiduudha. Kallattiin itti adeemnu garaagarummaa qabaannaan karaa nagaatiin qabsaa'uu hin dandeenye jennee woo murteessuu dandeenya. Naannoo kana jijjiiruuf waggaa muraasa nu ga'a. Ilaalaa jirtu gootummaa biyya Itoophiyaa keessatti misoomni bara dheeraa keessatti mul'atee hin beeknetu dhufaa jira. Kun as ga'ee ummata keenya jijjiiruu akka danda'uuf gama keenyaan qophii guddaa, fedhii guddaa, kaayyoo guddaa akka qabnu isin ibsa waliin taanee inni kaleessaa darbeera isa borii balleessuurra ijoollee egeree boriftaan guddattee biyya kana gaggeessuu dandeessu cabsuurra of eegnee misoomatti xiyyeeffannaa hagoonu. Gama biraatiin daawwannaa ministeerri muummee
qondaaltota olaanaa mootummaa federaalaa naannoo Oromiyaa kaleessa godinaalee akka Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa daawwatan ilaalchisuun waraanni bilisummaa Oromoo waboon ibsa baaseen qeeqeera. Daawwannaan muummee ministeeraa kun agarsiisa miidiyaaf qofa kan kaayeffamedha kan jedhan ibsi waboo Abiy waan uummata Oromoof dhaabbatan of fakkeessuuf taatee agarsiisuutti jedhanii qeeqanii jiru. Shakkamaan sanada wabii sobaan baankilee garaagaraatti yakka malaamaltummaa birrii miiliyoona 89 raawwate to'atame. Shakkamaan sanada wabii sobaan baankilee garaagaraatti yakka malaamaltummaa cimaa birrii miiliyoona 89 raawwachuun barbaadamaa ture waahillan isaa waliin to'atame jedha poolisiin federaalaa. Shakkamaan baankii Gadaa, baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii daldala Itoophiyaa fi dhaabbilee biroorraa yakka malaamaltummaa birrii miiliyoona 89 raawwachuun barbaadamaa ture waahillan isaa waliin to'atamuu hime. Shakkamaan kun aangoo seeraan alaa fayyadamuun sanadoota wabii sobaa baankilee qopheessuun yakka raawwachuu ibse. Gocha yakka qindaa'e kanaan sanada wabii kaffaltii duraa yuuniyeenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota waadaraa birrii miiliyoona 23 fi 296 ta'u sobaan dhiyeessuun akkasumas dhaabbata oomisha halluu feenaan Muhammad Bashir sanada gurgurtaa duubee sanada sobaa birrii miiliyoona 20 dhiyeessuun waliigaltee kasaaraa maallaqa birrii miiliyoona 43 fi 296 olii qaqqabsiisuu qorannoon poolisii ni mul'isa. Dabalataanis sanada wabii sobaan baankii hojii gamtaa Oromiyaa birrii miiliyoona 28 fi mana murtii dhorkame kan ture mana jireenyaa sanada sobaan kaasuun sanada sobaa qaama sadaffaaf dabarsuun baankii daldala Itoophiyaa irraa birrii miiliyoona 18 fudhachuu miidhaa qaqqabsiisuu eerame. Poolisiin federaalaas qaamolee diinagdee biyya irratti miidhaa cimaa qaqqabsiisan kanneen to'annoo jala akka jiru himeera. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aaf qabanne kanaan gammaatti caqastan ture kan yoo guyyaa biroo odeeffannoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura kun Horni Miidiyaadha.